أنا في سيدون أكما بيكتو بولتي قودا شوف دي مرة بولتي قودا شوف هو دي منمو وانت جرو بيكو قبا وي جروكو دودوباكو بيكو قبا جدين ياد أكا قوتتي تكاد أيو لك إسن رانكاسين نرجتو تكاد نك راخاسي هنده سيتو يجورا سعيد الرجل كبيتين هنده نيرو سجل يدي مسنجة جورا نك راخاسي غوبا زيتي أتي غوبا زيدا ما نبتدي نمني أكنت أما دورا dubartii Oromoo keessaa jechuudha. Miti dubartii Oromootii miti akkuma Itoophiyaatti jiru nageenya. Dhiiraaf jecha summina fuutamuun hin fuutu yookiin summii dhuga jedhee summii dhugee akka isa fuusisu goosisee ammallee dhiiratum si waan ta'eef sadarkaa qabda dhugaa dubbachuudhaaf akka Oromiyaatitti kan namaa dhaabasan jechuudha. Siidaa aboo qabna jechuun warri dubartiidha. Keessaaf warri heerumni itti yaadaa fi waan kana. Inni biraa jechuudha wanni mucayyoota narraa dhanaa jaabe jechuudha yaada hariiroo kan kee karaa Saidoo si deebisteerta miti Saidoo jecha yoo summii dhuddee miti Saidoo jecha fuuyyuu miidiyaa irratti sadarkaa intaane geettee miti takka waraabessan na nyaata jetteemi takka ammoo maatiin kan koonne darban jetteemi waa meeqa jetteemi maal goota wabii biraa xayyib wabii bira deemummaa barbaachislaayyuu jireenya kan kee karaa Saidootiin murteessite isa wajjidhaaf jiraachuudhaaf qophiitu murtee maaliif barbaachisee gurbaa kan bira deemu takka maaliif si bira deemtee dhangaafi natti ta'e inni lammata ammoo jechuun namni tokko jecha akkuma walii galaatitu gaafa wajjin jireenya jiraachuudhaaf murteessu dhugaadha waan keessa dabarse waliif ibsa garuu yeroo amma cidha godhatan kanatti osoo hin taane gaafa walitti dhufeenyi isaanii jalqabe irraa jireenya kan kee waan keessa dabarsite mudannoo kan kee ati siin qooddaaf inni illee siif qooda sun dhugaadha waan jiru garuu amma miti yeroo bultii ijaarrachuudhaaf mucoota Yamanitti dhiiseetiin jechuudha dhiifama wajjin mucoota Yamanitti dhiisee si fuudhuudhaaf Itoophiyaa jiraataa jirutti ati sadarkaa amma irra jirtu kanarra dhaabbattee waan keessa jiru ibsaa fi maal jechuun maaf barbaachisa hinaafanaan hin jedhin amalee jechuudha mucaan tun takkan ijoollee dhiiraa yoo si waliin hin gahe qorra jaarsa qabda eeggadhaa jira takkisii baay'ee jira waan ta'eef walumaa galatti geejjiraan ayyuura waan natti tolee haasa ufitti amantummaasiitu natti tolee dhugaa rabbii fuuyyuu. Kafeete jaalatte jechuudha dirqamsiisti ilaali maal jedhaniyyuu funyaan kirrii keetti immoo maal jedhaniyyuu kanaan nama kennan waa wayiitu jira garuu walumaa galattuyyuu funyaan micciirte jechuudha Saidiidha har'a galfatte jechuudha isinillee warri dubartii jechuudha hundaa miti garuu ilaalchisii irra deemte kun dogongora dhugaa dubbachuudhaafi waan hin taanellee waan ta'ullee hin qabaannellee namni tokko bultii namaa keessa galeetti gaafa sirra fe'ama jedhu ati jechuun obboleettii xiyyata obboleettii irra dhuftu. Sirratti illee akka biraa dhuftu beekataas malee garabbi ta dubartii biraa irratti dimmirii deemtu sirratti illee akka dammaru minoo beekitiin deemii kana inni malee qimsii deemi jedhe homaa miti intala Oromootiin intala sabaati intala teenya obboleettii keenya ka fuudhullee mucaa keenya homaa miti taaniin iyyuu jala qaba waan ta'e homaa rakkoo hin qabu wal fuudhin rakkoo hin qabu kun sunnaadha yoo itti dandeettii qabaatan garuu ammoo akka kan kee kana ija maaliidhaan barbareedhaan dhiqataniitiin. Rabbiisan kun bilkan kiyya kunillee gaarii ija barbareedhaan dhiqatanii jechuun dirqeedha funyoo maalii keetti fuusistee haati teerumtee haate mucaa kan tumsiisuun gaarii miti inni tokko sani inni biraa jechuudha gurbamatuma meeqanaa yoon ajaa'iba yeroo situ masaa obboleessoo kiyya kaamermaaniin kan keennu kasii kaameraa waraabu viidiyoo wayii kasituma wayii gadi dhiistanii turtassa aboo ijaamni waan irra dhaabbachuu idda nu kaamermaaniin kan kee mucaa wataana tamasitum siiste jedhan tana ta'u oolu kan kaameraa si waraabee isheedha kan editii si godheetti murteessi fasan fiilmiin keessan garuu dhugaa rabbii nama isinirratti bareetti jechuudha baay'ee namatti tola maaliidhaaf tartiibaan deemaa jira waan ta'eef akka fiilmii warra Hindii fi warra Turkiitti nun barbaachisan booda fiilmii biraa laaluun jechuudha maalii dhufu isinuyyuu akka jaabaatee fiilmii bareedu nu dalagaa jirtan waan ta'eef aboo jaamni kumaanaa qajeeluu didaa almuhim walumaa galattuu jechuudha ati obboleettii ta'e bultii ijaarrataa jirtu ati obboleessi kee bultii ijaarrataa jirtu warra ijaarrataniillee jalaa qabdi nurri ganaallee ijaarrachuudha kaayyoo itti qabdan jechuudha maal isiniif fakkaate akka yaada fungeetiitti jechuudha akka yaada kiyyaatitti waa lama beekuun dirqama namni gaafa bultii ijaarratuuf deemu bultiin taphaa miti
gooliidhaan miti amma taphattee galchitee biraa deemuun. Bultii jechuun waan jireenya kan addunyaa irra jiraataa jirtu kana jechuudha. Wajjin jiraachuu hedduudha. Abbaa manaa keetii haadha manaa keetii. Egaa jiraachuun murteessite nama hojii godhate ati jiraachuu jireenya keenya kan wajjin dabarsite murteessite mirgaa bitaa goru sin barbaachisu. Asii achi jechuun sin barbaachisu. Jinni kiyya, jaankaa kiyya, maarree kiyya, hiriyyaa kiyya wajjin guddanne, wajjin baranne, wajjin tamaarre, wajjin qorman hin jiru. Jireenya kan keessa wajjin jiraatu ati wajjin jiraachuu inni wajjin jiraachuu hedduu san irratti xiyyeeffannoo godhe. Akka inni harkaa hin milinetti, akka ishee harkaa hin milinetti. Gaafa ati gamanatti illee ija facaaste, gamanatti illee ija facaaste, teetiif jireenya hin qabdu beektaa. Jireenya namaa jiraata jechuun gara namatti ija facaasta, gara nama ija facaasta. Murtee hin qabdu waan ta'eef namni murtee hin qabne ammoo booddee ofumaa miidhama, ofumaa of miidhalle waan ta'eef. Kanaaf akka wallaala fungee kanaatitti namni jireenya jiraachuu barbaadanii xiyya tokkorra deema. Xiyya gamanaatitti diimaa arginaan diimaa, gurraacha arginaan gurraacha. Jala fiiguun hin barbaachisu dhugaa dubbachuudhaaf. Taanaan wajjin jiraachuu wal dadhabnan ammoo abbaa sanii dhugaan gargar baniiti kan biraa filachuudha malee ija walii gadi faffacaasinaan dhaamsa kiyya fiilmii keessa isii eenna Saidoo kiyyanas akka kiyyaatitti jechuudha. Akka yaada fungee kanaatitti osoo obboleessa kiyya dhugaa wayii taate jechuudha. Wajjin dhalanne wayii taate dhugaa dubbachuudhaaf isima yamanii jirtu sanis erga. Maaliidhaaf isii wajjin jireenya tokko jettee jalqabdee miti isin wajji osoo jiraattee gaariidha. Maaliidhaaf intallee hadhaa akkas goggodhatu tuni boru anin beewaasiisu gootu. Tarii vaazilaallee sirra naquu malti waan ta'eef ijoolleen keenya shamarranii murtee isaanii adda. Mucaan dhuguma jarjartii seenuu dubbattee turte waan ta'eef iyyuu dhuguma jarjartii. Kanaaf rabbi ilmi keessan gaarama waan hunda fixuun gaarii miti boodaan nu haafu waan ta'eef. Maaliidhaafuu silaa yoo oduu jaalanna waan ta'eef boodaan nu haafu filmiin keessan gaariidha itti fufaa. Bara hojii gaarii isin haa ta'u nullee isin dhageeffanna nullee isin marraa hojjannaa maal qabnaa miti. Yeroo gaarii gabaadha nagatti.